Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkamina gaafa jirtu qophii kanarratti jechuudha pilaatfoormii haaraa kan isiniif qopheessine akkana jechuudha akkaataa ittiin rijisteer gootanii wantoota isin fayyaduu danda'u tokko tokko isarratti ibsinee jirra. Har'a immoo akkamitti akka withdraw goonu akkasumas akkamitti akka recharge goonu isinitti argisiisaa jechuudha. Koomentii jalaan namoonni na gaafatan jiru jechuudha akkan hojii kana in eegallee fi eegaluu xiyyaaf jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti wanti ilaaltan jechuudha. Wantoota recharge godhaman keessaa inni tokkoffaan Hermes waan irratti 380 kan ta'edha jechuudha. Kana yoo kan laaltan ta'e fakkeenyaaf total profitiin isaa 2376 dhufa jechuudha. Guyyoota 90tti jechuudha. Haga guyyaa 90tti daily collect gochuu dandeessu jechuudha. Akkasumas kan 600 jira, 500 jira, 3500 jira. Isaanowwan kan hunda keessaa jechuudha minimum recharge gochuu qabdan akkuma kan dura isiniif ibsaa ture jechuudha. Business online businessiin kanneen jechuudha portfolio hojjechuu malee tokkuma qofa irratti guutumaan guutuutti invest gochuu hin qabdanii jedheen isinitti himaa ture jechuudha. Kana duras ammas jechuudha. Kanaafuu akkaataa itti recharge godhan keessaa inni tokko jalqaba irratti ani fakkeenyaaf kaashiin ani qabus isinitti argisa withdrawal gochuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf kunooti 457.4 qaba jechuudha. Isa kana jalqaba isa kana baafachuun dura recharge akka godhamu dirqama waan ta'eef jechuudha. Dirqama kana fakkeenyaaf recharge kan jedhu kana cuqaasna. Yeroo recharge kana cuqaasnee isaa asitti nuuf dhufe kana keessaa 300 cuqaasne jechuudha. 300 cuqaasneeti ergasii paagiyu Agora 1 fi 2 jira jechuudha. Isaan as jalatti argitan kana jechuudha. Kunuuti isaan lamaan as jalatti arginu kana jechuudha. Isa gubbaa kanarratti yoo ilaaltan teeleebiriidhaan namoonni kaffaluu barbaadan teeleebiriidhaan kaffaluu dandeessu jedha jechuudha. Haala teeleebiriitiin akkaataa itti kaffalamu isteeppii asirratti isinitti argisiisa jechuudha. Isteeppii kanaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Garuu ani kan isinitti argisu gama CBE baankiitiin isinitti argisiisa jechuudha. Paagiyu 2 kana jechuudha. Paagiyu 2 kanarratti jechuudha. Fakkeenyaaf cuqaasnee isinitti argisiisna. Isa kanaan jechuudha salphumatti galchuu dandeenya jechuudha. Kan fakkeenyaaf kunoo CBE'n asitti nu dhufa select goona jechuudha. Isa asitti arginu kana yeroo takka select goone ergasii confirm goona. Erga confirmii kana xumurreen booda jechuudha wanti asitti goonu copy kan jedhudha jechuudha. Akkaawuntiiwwan isaanii kana keessaa jechuudha. Yeroo kana asitti copy takka cuqaasna jechuudha. Copy'n kun successfully erganuuf jedhe jechuudha. Asirraa baaneeti jechuudha. Maal seenna gama CB app seenne erga CB app sana seenne booda jechuudha wantoota godhamuu qabu jira jechuudha. Fakkeenyaaf kun asitti isinitti argisuu barbaada. Transaction ID jechuudha. Haalli kun haala salphaa haala kana duras pilaatfoormii hedduu irratti isinitti argisiisaa turedha jechuudha. Isa kanatti waan guutuu waan barbaadamuuf kanaaf jalqaba amma gama app seenne xumurraa jechuudha. Erga waan godhamu xumurree booda jechuudha. Anima fakkeenyaaf CB baankii seenee waan hunda xumureen jira. Akkasumas customer service yookaan manaajerii dubbiseen jira jechuudha. Kun akkuma argitanitti manaajerii as keessatti dubbisee jira jechuudha. Wantoota ergamuufii qabus ergeefiitiin jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan galchuu kiyyas ergeef jira jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan jechuudha ergitanii fi hojii kanarratti jechuudha hojjechuu dandeessu jechuudha. Inni bira aappii erga seentanii booda jechuudha aappii keessaa jechuudha wantoota argachuu dandeessan tokko tokko isinitti barbaada. Keessattuu kun asirratti isa kana daily kan jedhu kana daily sign in kan jedhu kana guyyaa guyyaadhaan cuqaasuudhaan jechuudha birrii 10 keessaa argachuu dandeessu. Akkasumas invite friend akkuma isiniin jedhetti kanneen irraa argachuu dandeessan keessaa isaanowwan muraasa jechuudha. Kanaaf jechuudha akkaataa galeef meechee godhaati ilaallaa jechuudha. Kunooti haga ammaa hin galle jechuudha 457 kan jalqaba irratti naaf seenee ture waan ta'eef jechuudha. Inni kuni haga sitti jechuudha investii kanarratti jechuudha dirqama galuu qaba jechuudha. Investment amountiin keessan asirratti jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti no data jechuudha. Nuti amma recharge goone akkasumas recharge booda bituu qabna jechuudha. Kan 380 sana jechuudha. Kanaafuu haala saniin hojjechuun dirqamadha jechuudha. Akkasumas kunooti namoota affeeruudhaan jechuudha asirraa jechuudha koopii gootanii argachuu dandeessu. Kana malees wanti biraa kan jiru ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf giiftiiwwan kana jechuudha. Giiftii kana yoo kan hojjettan taate jechuudha. Fakkeenyaaf kunooti levelii kanarratti yoo kan guutumaan guututti kan xumurtan ta'e kaash riwaardii 60 birrii qaba. Akkasumas kunis kaash riwaardii 500 qaba jechuudha. Isaanwwan kana collection isaanii yoo kan xumurtan taate jechuudha. Kun invite friend barbaachisaa jechuudha. Isa kana hojjechuudha jechuudha. Kanaaf hagasitti jechuudha namoonni
wantoota hubachuu qabdan kanneen kanatu jira jedheen isinitti himuu barbaada jechuudha. Kanaaf investii kana jechuudha kan 280 takka yeroo akka cuqaasna invest kan jedhu kana haga ammaatti hin galle ilaala. Available baalaansiin keenya 457 jechuudha. Xiqqoo turreeti maanaajerii jechuudha. Question mark illee erginaaf jechuudha. Akkasumas aappii buufachuu barbaaddanis akkuma isin jalqabaa daawunlood aappii asirraa buufachuu dandeessuun kaastaamar sarvisii fi akkasumas guruppii keessatti wantoota dubbatamaa jiruu fi infoormeeshinii tokko tokkos as keessaa ni argattu jechuudha. Daawwattoota keenya yeroo muraasa booda kunooti birrii 757 jechuudha waliigala seenee jira jechuudha. Kanaaf amma pilaatfoormii amma seenee kana keessatti jechuudha wanta bitachuu qabna jechuudha. Erga kanatti nuuf seenee isa kana seennaa jechuudha. Akkuma seenneen jechuudha. Isa kanarratti kunooti akkuma argitan hermii waan kana jechuudha kan 380 kana yeroo takka invest kan jedhu kana kunoo bakka kanarratti kan jiru cuqaasna jechuudha. Isin kan feetan bitachuu dandeessu. Ani fakkeenyaaf isin argisiisuudhaaf investii kana cuqaasa jechuudha. Kunooti amma akka argitan available balancing iyya 757 ta'ee jira jechuudha. Kanaaf asumarratti investii yeroo takka cuqaasa jechuudha. Successfully investing kiyya naaf seenee jira kunooti akkuma reefu tan asitti daataan no daataa jedhutti kunoo kun asitti naaf seenee jira jechuudha. Profit per hour dha jechuudha. Sa'aatiidhaan jechuudha 1.1 birrii seenaa jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti walitti sassaabachuu dandeessu, collateral gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf karaa kanaan riichaarjii xumuruu dandeessu jechuudha bifa salphaadhaan jechuudha. Baalaansii koo irra deebi'ee yoon kan ilaalu ta'e jechuudha. Kunoo baalaansiin koo 377tti gad deebi'ee jira jechuudha. Kanaaf amma asirratti withdrawals gochuus dandeenya jechuudha. Riichaarjii akka goonee isin argisiisni haala sanaan riichaarjii gootu jechuudha. Isa kanarratti namoonni yaada qabaatan koomentii irratti naaf barreessaa jechuudha. Koomentii keessan irratti dhaabbannee wanta asirraa isin hubanne yoo jiraate isiniif deebisna jedheen amana. Kanaaf amma withdrawal kan jedhu kan yeroo takka cuqaasna withdrawal kan jedhu bakka kanatti kan jiru jechuudha. Yoo feetanis isa asii kanaan hoomii kanaanis jira jechuudha. Karaa feetaniin withdrawal gochuu dandeessu jechuudha. Kunoo withdrawaliin gamanaanis ni jira jechuudha. Recharge gochuufis gamanaanis ni jira jechuudha. Kanaaf yeroo takka withdrawalii kana cuqaasna jechuudha. Erga cuqaasnee ani kana dura guuteen jira jechuudha. Wantoota asii gaditti guutamuu qaban viidiyoo isa duraatirratti akkaataa itti guutan isinitti argisee jira. Isa kana haala sanaan guuttu ergasii permanent isiniif ta'a. Achi booda asirratti jechuudha kun inter amount kanarratti barreessitu jechuudha. Birrii haga barbaaddan. Ani fakkeenyaaf guutuu isaa 377 isaa guutuu isaa baasuu barbaada. Erga barreessee xumureen booda jechuudha submit bakka jedhu kana yeroo takka cuqaasa jechuudha. Submit kana jechuudha. Submit kana yeroo takka yoon cuqaasu kunooti submit erga cuqaasee xumureen booda kunoo withdrawaliin koo ba'ee jira jechuudha. Withdrawalii koo yoo kan ilaalu ta'e jechuudha. 77 qofatu hafe. Kanaafuu haalli ittiin withdrawal goonu karaa kanaan jechuudha. Kanaaf bifa kanaan withdrawals gochuu dandeessu jechuudha. Haala itti baasnee sana jechuudha. Asumaan kana jechuudha akka hin daganneef guyyaa guyyaadhaan collateral gochuu hin dagatinaa isin jedha. Kanaafuu qophiin har'aa isiniif qabannee isuma kana jechuudha. Qophii biraatiin haga wal arginutti jechuudha. Viidiyoo kana fakkeenyaaf asirratti ammas wanti argachuu dandeessan information jechuudha. Guruppii isaanii kana seentanii irraa fayyadamuus dandeessu jechuudha. Kanaafuu qophiin keenya kanarraa kan fakkaata. Namoonni yaada qabaatan yaada keessaniin koomentii jalatti nuuf barreessaa. Akkasumas like share gochuudhaan viidiyoo kanarratti jechuudha wantoota qabaatan yoo jiraatan nuuf suggestion gochuun ni dandeessu. Kanaaf qophiin keenya kanarraa isuma kana fakkaata. Haga qophii kaanii wal arginutti nagaan nuuf tura.